yeroo haalaan dhiphaatti tana dhaqqabuuf jecha ilmi namaa teknoolojii garagaraa hojjechuutti jira. Inni kaleessa dhageenye arra jijjiirame sadarkaa biraarra gahe. Adaduma lakkoofsi baraa dabalaa deemuun meeshaan haareen tolfamtus waan haaree qabattee dhufutti jirti. Makiinaan jalqaba bara 1886 Jarmanitti oomishamte sa'aa tokko keessatti kiiloomeetira 16 qofa deemuu dandeessi. Namni makiinaa tanaan deemu Adaamarraa ka'ee Finfinnee gahuuf sa'aa 6 ol deemuutu isa barbaachisa jechuudha. Istaandaardii amma jiruun namni Adaamaa ka'ee Finfinnee seenuuf sa'aan tokko gahaadha. Haa ta'u malee makiinaa ispoortii tan Bugaatii Chiroon Super Sport jaamtuun yoo gufuun jiraatuu baatte daqiiqaa 15 keessatti Finfinnee dhaqqabuu ni danda'ama. Saffisni kun if duraas dabalaa akka deemu eeggama. Quba qabduu teenya arraatiin meeshaa ilmi namaa oomishee fi saffisa jabaa qabdu isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu. Kudhan Air Force Hypersonic Rocket Sled sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 10,600. Meeshaan kun hariira baaburaa irra kan fiigu yoo ta'u, rokkeettiiwwanii fi satalaayitoota gara hawaa ergaman furguggeessuudhaaf tajaajila. Wayita meeshaan kun dhukaafamu ija keessan libsannaan isin jalaa bada. Kanaafuu hanga ija keessan duraa dhabamutti ijuma banattanii eeguu qabdan. Lafti teenya gama mudhii lafaatiin kiiloomeetira 4075 bal'atti. Haala kanaan meeshaan kun lafarra naanna'ee fixuudhaaf sa'a 4 qofa itti fudhata. Yoo kun ajaa'iba isinitti ta'e kan birootis ni qabnaa nu faana tura. 9 NASA X-43 xayyaara shofeera hin qabne sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 11,000 caha. Xayyaarri shofeera malee qilleensa gubbaa akka allaattiitti barrisu kun dhaabbata qorannoo hawaa NASA jedhamuun oomishame. Xayyaarota hanga ammaa ilma namaatiin oomishaman keessaa isaatu saffisa guddaa qaba. Dhaabbanni NASA kun xayyaarota X-43A, X-43B fi X-43C jedhaman oomishee jira. Inni duraa bara 2001 osoo barrisuuf qophiitti jiruu rakkoo teknikaatiin dhoohee bittinnaa'e. Isarratti hundaa'uun bara 2004tti lamaan hafan milkiin lafaa ka'anii barrisuu danda'anii jiran. Yeroo ammaa tanatti xayyaarri akkanaa kun akka hin oomishamne mootummaa Ameerikaatiin dhorkamee jira. Space Shuttle Columbia and Discovery sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 28,000. Satalaayitiiwwan qorannoo hawaatiif ergaman keessaa Space Shuttle Columbia fi Discovery kanneen jedhaman isaan ijoodha. Lakkulee jedhamuun kan beekaman satalaayitiiwwan kunniin saffisa kiiloomeetira 28,000 qabu. Lafarra naanna'anii fixuudhaaf sa'a tokkoo fi daqiiqaa muraasa itti fudhata. Space Shuttle Columbia inni jedhamu isa irra deddeebiidhaan gara hawaa ergameedha. Yeroo 27 milkiin gara hawaa ergamee deebi'eera. Yeroo 28ffaa milkiin eega gara hawaa ergamee booda wayita ergame isaa xumuree gara baqqaana lafaa yookiin atmosfeer wayita deebi'utti bara 2003tti caccabe. Qorattoota fe'atee deemaa ture torbanuu ajjeeseera. 7 Apollo 10 sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 40,200 caha. Meeshaan ajaa'ibaa NASAadhaan hojjetame kun tajaajila qorannoo ji'aatiif jecha gara hawaa ergame. Apolloon kaayyoo tokko qabatee gara ji'aa yookiin addeessaa ergame. Sunis addeessarra qubatee waan achirra jiru hunda akka qoratuuf ture. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Ji'arra yeroo 31 naannawee qubatu waan dadhabeef gara dachii deebifamee jira. Yeroo deebi'u sanittis harkisni lafaa itti dabalamee sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 40,200 fiiguu danda'ee jira. Isatti aanee kan ergame Apollo 11 addeessarra qubatuu danda'ee jira. 6 The Stardust Space Probe sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 46,500. NASA'n meeshaa kana koomeetii Wild 2 jedhamurraa biyyee fuudhee akka dhufuuf jecha bara 1999tti gara hawaa erge. Akkuma ergametti waggaa 7 booda bara 2006tti biyyee fuudhee deebi'eera. Maashinni kun eega baqqaana lafaa gadi dhiiseen booda hawaa keessa sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 46,500 fiigaa ture. Saffisa kana fayyadamee biyyee fidee dhufuudhaaf waggaa 7 itti fudhate. Koomeetiin Wild 2 jedhamu kun lafarraa kiiloomeetira miiliyoona 829 fi 890 fi 390 fagaatee argama. 5 New Horizon sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 58,000 fi 600 caha. Qorattoonni dhiheenya kana Pluutoon pilaaneetii miti jechuun pilaanetoota duraan beenu keessaa baasanii jiran. Pluutoon pilaaneetii fakkaattus amaloota pilaaneetiiwwan huwwan qaban waan hin qabneef dwarf planet jedhamuun moggaafamte. NASA'nis
qaama haalaan nurraa fagaatee fi pilaaniitii keessaa haqame kana qorachuudhaaf maashina New Horizon jedhamu gara hawaa erge. New Horizonis sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 58,600 fi 600 imaluudhaan Pluutora naannawee qorachuutti jira. Afur Voyager 1 sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 61,100 fi 200. Bara 1977tti maashinni kun waan hawaa kana keessatti haalaan nurraa fagoo jiru akka qoratuuf jecha ergame. Maashinni kun waggaa 30 booda bara 2013tti bakka yaadamu dhaqqabe. Beekumsi ilmi namaa amma qabuunis maashinni fagoo deemuu danda'es isa Voyager 1 jedhamu kana. Yeroo ammaa kanatti kiiloomeetira biliyoona 22.2 lafarraa fagaatee argama. Bakka san dhaqqabuuf sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 61,100 fi 200 fiigaa ture. Meeshaan kun waggaa 40 booda dhaamsa garaagaraa gara lafaa erguu eegale. Qorannoo isaa bara 2025tti xumuree gara lafaa ni deebi'a jedhamee eegama. 3 Galileo Spacecraft sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 100,100 fi 1,074 caha. Maashinni kun pilaaneetii Jupiter jedhamtu akka qoratuuf bara 1989tti ergame. Jupiterii ji'aa fi atmosfeera Jupiter eega qorateen booda bara 2003tti ergama isaa xumure. Naasaan meeshaa kana gara lafaa deebisuu hin barbaanne achuma baqqaana yookiin atmosfeera Jupiter keessatti akka caccabu taasifame. Yeroo gara Jupiter fiigu kanattis saffisni isaa sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 100,100 fi 1,074 gaha. Saffisa isaa kanaan namni tokko daqiiqaa 14 keessatti lafarra naannawee fixuu danda'a. 2 Helios 1 fi Helios 2 maashinoonni lamaan kunniin bara 1970 keessa aduu akka qorataniif jecha ergaman. Waan oowwaa wal qabatu qorachuudhaan dhaamsa gara lafaa ergaa turan. Maashinoonni kunniin lamaan 70 kan ta'u mootummaa Jarmaniitiin to'atamu. Helios 1 sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 238 fiiga. Helios 2 ammoo kiiloomeetira 247 fiiga. Ergama isaanii xumuranii dhaamsa gara lafaa erganii turan. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana walqunnamtiin lafa waliin qaban addaan citeera. Yeroo xumuraatiif kan dhaamsa erganiis Helios 1 bara 1986 fi Helios 2 ammoo bara 1980 ture. Yeroo ammaa kana bakki isaan jiranis hin beekamu. Tokko Parker Solar Probe sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 300 fi 43 caha. Akkuma Helios maashinni kunis aduu akka qoratuuf ergame. Saffisni isaa garuu waan hanga arraa ilmi namaa oomishe hunda caala. Sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 300 fi 43 fiiga. Maashinni kun qajeela gara aduu deemaa jira. Adaduma aduutti dhihaatuun saffisni isaatis dabalaa deema. Waan ilmi namaa oomishe keessaa kan ammaan tana haalaan aduutti dhihaatee jirus isa kana. Akka naasaan jedhutti maashinni kun adurra qubatuudhaaf tattaaffii godha. Bara 2024tti saffisni isaa dachaan dabalee sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 600 fi 92 ni gaha jedhamee eegama. Maashinni kun Agoosti 12 bara 2018 gara hawaa qajeelfame. Akka saayintistoonni karoorsanitti waggaa 7 keessatti ergama isaanii xumura jedhamee eegama. Hanga ammaatti eega imale waggaa 1 fi baatii 4 karaa jira. Garuu ammaas adurraa hedduu fagoo akka jiru himan. Hubadhaa maashinni kun sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 300 fi 43 fiiga. Kana jechuun sa'a tokko keessatti hoggu 15 ol magaalaa Finfinneerraa ka'ee Ameerikaa magaalaa New York dhaqee deebi'uu danda'a jechuudha. Gabaabinaan daqiiqaa 2 keessatti Itiyoophiyaarraa ka'ee Ameerikaa gaha. Saffisa kanaan waggaa 1 fi baatii 4 imalee hanga ammaatti aduu bira hin geenye. Kanarraa ammoo aduun tun hangam takka dachirraa akka fagaattu hubachuun nama dhibu. Aduun hangana dachirraa fagaattu tun fageenya kanarraa nama gubdi. Subhaanallah qulqullaawe inni uumaa waa hundaati. Asirratti waan takka isiniif dabaluu barbaanna. Halkan mi'raajaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Beetal Maqdis irraa gama samii bahanii deebi'uun beekamaadha. Namoonni gariin ilma namaa dhamaasuuf jecha akkamitti halkan takkaan samii dhaqanii deebi'uun danda'ama jedhan. Kunoo akkuma amma isiniif dhiheessine meeshaan ilmi namaa tolcheehuu saffisa ajaa'ibaa kanaan gama samii fiigutti jirti. Ta meeshaan namni tolche akkanaa meeshaan Rabbiin guddaan tolche hoo saffisni isii ol aanaa waan nuti tilmaamuu hin dandeenye ta'uu hubanna. Malaa'ikaan Rabbiin guddaan haala addaatiin uume maayikiroo sakandii tokko keessatti hawaa guutuu naanna'uu danda'a. Kun ilma namaatiif ulfaata malee Rabbii waa hunda uumeef salphaadha. يا نفس إن لم تظفري